Tole, akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya sagantaan har'a qabadhee isiniif akkuma iskiriinii irraa argaa jirtan external hard diskiin kamuu kompiitara keenya irratti akka hin dalane gochuudhaaf haala ittiin goonu waliin ilaalla. Isa ilaaluun dura faayidaan isaa maali? Faayidaan hard diskii keenyaa kompiitara keenya hard diskiin kamuu fileeshiin kamuu akka ittiin seenne godhuu keenya maal nu fayyada isa jedhu kallattii lamaan qoodnee ilaalla. Faayidaan tokkoffaanii kompiitara keenya laabii biirootti dhiifnee bahuu dandeenya. Yoo biiroo dhiifnee fedha keenyaan ala namni kompiitara daataa keenya aksesii gochuu danda'a. Kompiitara keenyallee fileeshii irratti soofteerii paaswoordi bireekii qabatanii bireekii gochuudhaan daataa keenya aksesii gochuu fudhachuu danda'anii jechuudha. Kana arguuf. Lammaffaan immoo osoo nu hin argin fileeshii yookaan eksternal hard diskii gara kompiitara keenyaa gaafa sakka'an kompiitarichi vaayirasiidhaan akka attaakii ta'u ta'a jechuudha. Kanneen arguudhaaf kompiitari keenya fileeshii fedha keenyaan ala akka attaakii hin goone godhuuf waliin ilaallaa na hordofaa. Isteeppii jalqabaa irratti this PC irratti raayit kilikii goona. SPC irratti egaa kilikii gooneen booda isteeppii lammaffaa irratti immoo maneej isa jedhu san kilikii goonaa jechuudha. Maneej kilikii gooneen booda immoo isteeppii sadaffaa irratti divaayis manaajer isa jedhu seenna. Divaayis manaajeritti aanee immoo isteeppii yuunivarsaal siiriyaal baas kontiroolii seenna. Itti aanee immoo USB maas stooreej divaayisii seenna. Saniin booda raayit kilik oon step 5 irratti raayit kilikii eega gooneen booda click on disable devices ka jedhu goona. Itti aanee windoo nuu fiduu irratti yes. Kanaafuu amma isteeppii isaa waliin ilaallaa. Kanaafuu amma eessa seenna kompiitara keenyarra dura fileeshii sakka'a. Fileeshii sakka'ee akka fileeshii fudhatu ilaala dura balleessi disabilii godhachuun duratti. Dhiibama waliin fileeshii amma fileeshiin asitti mul'achuu jira. Fileeshii seenee kana disabilii attamii goonaa jedhu windoo kana minimaayizii goonaa jechuudha. Akka walladdatti ilaallu yeroo inni gaafa nu disabilii goonu yeroo inni boo akka walladda ilaallaa jechuudha. Kanaaf eessa seenaan isteeppii duraatiin PC ka jedhu kana windoo irratti raayit kilikii gooneeti maneejii isa jedhu kilikii goonaa jechuudha. Gaafa inni dhufu divaayis manaajerii seennaa jechuudha. Xiqqoo ni tura. Asitti amma fileeshiin arguutti jirtu amma divaayis manaajerii irratti kilikii goonaa jechuudha. Gaafa divaayis manaajerii irratti kilikii goonu yuunivarsaal siiriyaal baas isa jedhu barbaannaa jechuudha. Yuunivarsaal siiriyaal baas. Yuunivarsaal siiriyaal baasii irratti kilikii goonaa jechuudha. Asii kilikii goona. Saniin booda USB maas stooreej divaayis isa jedhu kanarratti kilikii goona raayit kilikii goonaa jechuudha. Disable device isa jedhu kanarratti kilikii goonaa jechuudha. Disabling device will cause it to stop functioning. Do you really want to disable it? Yes jennaan jechuudha. Gaafa yes jennuuni fileeshiin asitti seenee ture. Fileeshiin asitti seenee ture amma hin jiru jechuudha. Fileeshii kamuu gaafa itti sakkaan aksesii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kana yoo barbaanne karaa kamiin ina viidiyoo goona ka jedhu isteeppii mareefii seenna. Isteeppii mareefiitiin this PC irratti manaajer seenna. Manaajer irratti divaayisii seenna. Divaayis manaajerii irratti yuunivarsaal siiriyaal baasii akkuma reefii dhaabna. Isa disabil goone san USB kana inabil goonaa jechuudha. Gaafa inabil goone
kompiitara keenya fileeshii asiin nutti mul'isa. Fileeshicha nu dubbiseeraa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hordofnaa galatoomaa fayyadamaa isiniin jenna.